Waa'ee amantoota hubachuu waa'ee maali? amantoota akkaataa isaan yeroo sanatti jiraachaa turaniin jedhee yaada. Eeshi kan biraa maal jedhanii barsiisan? Kanaanaa dhufa ta'uun diduun beeku. Maaliif? Waantu maal jette? Jireenyuma amantoota natti fakkaata garuu jalqaba isaa hin beeku baadhee lakkoofsa 42 irraa kaasee kan jiru qo'achaa jirtan natti fakkaata. Waa'ee gargaarsa warra harka qalleeyyii ta'aniif godhamuu fi warroota achi keessa jiran akka isaan fu'atan warri sun immoo ittiin wangeela mootummaa waaqayyoo lallabuu dubaratti akka ergamanidha kan hubadhu jechuudha. Okay. Gooftaan sana hambisuu. Namni dubbisee dhufe jiraannaa duraa dubbisaa barreessee daqiiqaa 30 waan ta'eef. Sarara lakkoofsa 47 dubbifteetti kennaan. Okay. Waantu dubbiftee? Boqonnaa 3 dubbisee. Boqonnaa 3? Boqonnaa 3 waa'ee amantoota ammoo guyyaa dinqidha jireenya amantoota irra nu hafee ture isa natti fakkaata garuu kan qo'achaa jirtan hin beeku natti hima. Ati 3 dubbiftee irra darbitee? Isa sana dubbisee garuu yoo 3 dubbisee mootiin jechuudha. Mallattoo fiftuun fayyoo dubbiftanii lakkoofsa 42 amma 47. Dubbisee. Iftuun. Wangeelaawwi hirphataa nan sodaadha. Afuura fuudhee sangoota waan ta'e waldaa oolan. Waldaa oolan. Amma wanno haa goonu gooftaan sinaa eebbisu. So aayidiyaan isaa walumaa gala kan inni isin iddoo hundumaa keessa deemnee dubbifne sana qofa jechuuf otoo hin ta'in jeneraalii aayidiyaa isaa akka argannuufani boqonnaa muraasa akka fuulduraa jiran kana keessatti jireenyuma eenyuu isaanii ilaalla jechuudha. Jireenyuma kwaaliitii isaanii guyyaa guyyaatti waa'ee midhaan nyaachuu, waa'ee dhuguu, waa'ee kadhachuu, waa'ee mana waldaa kiristaanaa jennu waldaa dhaquu, naannootti mana manatti wajjin jiraachuu waan akkasii xiqqoo ishii namoota gara durii yeroo gara reefuu nuti amannu yookiin isin achitti dhalattan yoo ta'e naannoo isin dhalattanii waan akkasii sun hin jira xiqqoo waan akka kanaa jechuudha. Ollaatti wal waamanii fagootti wal waamanii waan tokko nagaa wal gaafachuu pheenxee ta'uu keetiif qofa daandii si wajjin deemu wantoota baay'ee muraasa haala isaanii ilaallaa. So yeroo isaan akkas gochaa turan immoo waaqayyo maal gochaa ture isa jedhuuf ilaallaa isaan suni bu'aa isaatu irra immoo miidhaa isaatu caalaa isa jedhuuf ilaallaa jireenya keenya irraa keessatti isa kam isaan irraa fudhannaa isa kam immoo dhiifnee bira darbinaa yoo wanta maan jiraate wanti keessaa dhiifnu kan jalqaba dubbadde warri dhufne yoo jiraatan immoo yeroo isaan sana jiraatan akka kana jiraatanii yeroo amma jiraannu immoo akka kana jiraanna baay'ee walirraa fagoodha moo walitti dhiyoodha amma tokko jechuudha jireenya keenya amma jiraannu isaan jiraatanii isa jedhu wal bukkee qabnee ilaalla kanuma qofa ilaallee xumurraa daqiiqaa 30 nu hafee daqiiqaa 30 sana keessatti kan nuti lakkoofnu dursinee amala isaaniiti amala isaan jiraatan lakkoofsa 42 amala isaan jiraatan sana lakkoofnaa jechuudha. Amala achi keessa jiran keessaa tokko yookiin ammoo dandeessan maqaa naa dhooftu yaada keessan keessa jiru yoo ta'u dubbiftanii haa ta'u daqiiqaa isinii kennuu hin danda'u garuu amala isaan qaban lakkoofna jechuudha. Amala 20 yoo ta'e 20 tokko yoo ta'e tokko achi keessaa immoo kan qabnuuf kan hin qabne waliin madaallaa jechuudha. Kaasee kennaati amala tokko yoo dandeesse. Tokkummaa cimsachuu. Okay, tokkummaa isaanii cimsachuu lakkoofsa 22 irra jira. Inni jalqabuma irraa kaanu akka itti lakkoofsaan adeemnu lakkoofsa 42 irraa wanta argattan amantoonni jireenya akkamii akka jiraatan tokkoffaa. Barsiisa ergamootaatti qabamu. Okay, abbaan tokko nu lakkaa barsiisa ergamootti qabamuun isaanii tokko. Lammaffaa. Waan qaban waliin qooddachuudha. Lakkoofsa 42 irra kan jiru. Tokkummaa isaanii cimsachuu. Tokkummaa isaanii cimsachuu lama. Buddeena cabsachuutti kadhatan
kadhata godhachuu. Buddeena cabsachuu 3 adda adda babbaafnee adeemnu. Ittaanu kadhata godhachuu 4 yookiin kadhata godhachuutti qabamanii jiraatan. Eeshi lakkoofsa 43 irraa waan argine. Dinqii fi milikkita baay'ee. Dinqii fi milikkitoota gochuu yookiin dinqii fi milikkitoonni isaan gidduu jira. Isaan kun immoo harka eenyuutiin hojjetamu? Okay, harka ergamootaatiin ta'u. Okay, dinqii milikkita haa ta'u garuu amantootuma 5. Sodaa waaqayyoo keessa jiraachuu. Amala isaanii keessa Sodaa waaqayyoo. Sodaa waaqayyoo keessa 6ffaa. Okay, 7ffaan immoo lakkoofsa 44 haa ceenu. Isa qaban wal qixa jiraachuu. Waliin wajjin idduma tokko turan. iddoo tokko waliin jiraatu. Iddoo tokko waliin jiraatu. Qabeenyi isaanii qixxeedha. 8 kan isaan qaban qixxee ture. 9 hundumti isaanii qabeenya isaanii yeroo gurguran walitti fiduu isaanii. Qabeenyaa fi araddaa yookiin lafa maali waan qaban mana waan qaban gurguranii walitti fidatu. 10 guyyaatti yaada tokkoon waliin galu. Qabeenya walitti sana barbaachisu namootaaf fidu. Qabeenya immoo walitti fidan sana akkaataa isa barbaachise buna isa barbaadu buna soogidda isa barbaadu soogiddaaf adda adda yeroo jechuudha. Malee qixa yeroo jedhamoo maal jedha? Akkaataa isaan barbaachisuun asaan kun. Okay, lakkoofsa 11 sorry. Amala 11ffaa. Iniru. Yaada inni immoo Yaada tokko immoo kan deddeebi'u. Yaada tokko yookiin tokkummaan deddeebi'u yaada tokko yoo qabaanne adda adda yoo ta'e ilaalla. Eeshi. Yaada tokko mana qulqullummaatti deddeebi'u. Adda addaa baafnu zamana qulqullummaatti deddeebi'u yeroo fi yaada tokko gaarii danda'u. Yaada tokko qabaachuun yaada tokko qabaachuu jennu sana booddee mana qulqullummaatti deddeebi'u 13ffaa. Mana isaaniitti buddeen cabsatanii gammachuudhaan nyaachuu. Okay. Mana isaaniitti buddeen cabsachuu adda addaa goonuu gammachuu qabaachuu adda addaa goonuu kan biraa maal qulqulluu qabu? Garaa qulqulluu qabu. Garaa qulqulluu qabu. Kanaan immoo garaa qulqulluu qabaachuudhaanis gammachuu qabaachuudhaanis yaada tokko qabaachuudhaanis mana isaanii waldaattis iddoo hundumaatti eenyuu hin jiru jechuudha. Garaagarummaa waan jedhamu hin jiru. Okay, amala 16 barreessira. Amala 17ffaa. Yeroo hundumaa jireenya waaqayyoon galateeffatu qabaachuu. Yeroo hundumaa waaqayyoon galateeffatu 18. Guyyaa guyyaatti warra fayyan amantootaatti dabalu. Kan biraa otoo isaan gahin. Ayyaana waaqayyoo kan argatanidha. Ayyaana waaqayyoo qabu yookiin namoota fuulduratti ayyaana qabu. Almost ayyaana argatanii. Sababii kanaaf immoo dhuma irratti yeroo hundumaa milikiin isaan gidduu jiru ni dhuma. Akka kutaa kanarratti guyyaa guyyaadhaatti namni garuma isaanitti yaa'a bakka. Guyyaa guyyaatti namni baay'achaa amanaa deema. Amala meeqan tarreessa itti fakkaata isin dubbifama kun? 20. Amaloota 20. Akkas taanaan handwriting koo baay'ee bareeda. Hin argine. Argeera waan. Hundatti hin dubbatu ta'uu danda'a. 15 hanga 16 jedha. Amma dubbataa? Hin dubbata. Ijjiis rakkoo qabaachuu danda'ama. So lakkoofsa 42 amma 47 jechuun lakkoofsa 5. Lakkoofsa 5 qofa keessaa amala meeqa baafne amala 20 baafne jechuudha. Amala 20 kan otoo tajaajillee daqiiqaa meeqa nutti fudhata? Daqiiqaa 5. Baay'ee. Okay, shaarjariin irra kaawwachaa jira.
Okay. All right. Gooftaan sin eebbisu. Macaafa qulqulluu otoo hin dubbisin walaa ilaallu warri sagaleen cufamee warri jiru sagalee maanni maqaan isaa viidiyoo warri cufamee jiru hin dubbattan nurraa cufaa warri kaan ija keessa wal ilaalta. Macaafa qulqulluu ilaalii hin jenne kenna ija keessa wal ilaalala. Wantoota amma dubbanne keessaa amaloota 20 keessaa amala shawwii maqaan oolaa keessa deddeemteetuma jechuudha xaaxama. Gadi ilaalee. Tokkummaatti qabamanii jiraachuu, garaa qullaa qabaachuu, yaada tokkoon mana qulqullummaatti yookaan mana isaaniitti deddeebi'uu, 3, 4. namoota wal duratti ayyaana qabu, 5, namoonni guyyaa guyyaatti isaanitti deemu, 6. Barsiisa ergamootatti qabamanii jiraachuu, kanuma yaadatu. Gooftaan si haa eebbisu. Acaba caba laati. Yaa? Garee warra Itoophiyaa keessaa namni tokko isa ishiin jettee sirra deebi'uu dandeessu macaafa qulqulluun dubbisin jedhee gurbaa sanatti naa bukkee jiru isa gurri isaa. Okay. Ayoonni maqaan isaa boru. Isa ishiin jettee sirra deebi'uu dandeessaa garuu 5 fi isaa ol sirraa dhaga'uu barbaada. Reeffan dhufe garuu wantichi Isum reeffuma isa dhufte jedhe. waanuma ergan dhufe dhaga'e. Boqonnaa 2:42 irraa kaasee kan jiru sammaa isheen ibsite irraa kaasee. Sadiicha gabe. Wanti guddaan naa lakkaa'amuu isaati. Tokkummaa qabaachuu isaanii. Okay. Barsiisa qabaachuu isaanii. Okay. Buddeena waliin cabsatanii nyaachuudha. Kadhata godhachuudha. Baay'eedha garuu ila nama dubbisneef ammumaan dura keessa jiru. Kudhanii ol dubbatte gooftaan si haa eebbisu. All right, so lakkoofsa 22 kaasee amma 47 dura buufataaf godhanne malee iddoo nama dubbifneef kanaaf kan fakkaata waan baay'eetu jiru. Kwaalitii jireenya isaanii keessatti isinis rivaayizii gootu daqiiqaa isiniif kenna daqiiqaa keenyatti fayyadamuuf kan deemaa jira. So kwaalitii jireenya wantoota gara jalqabaa keessatti kan arginu isaan ammaati. Yoo xiqqaate amaloota 20 yookaan sanaa ol jechuudha. So amaloota 20 kana keessaa yeroo namaricha dubbisu isin immoo nutti akkana deebistu. Jechuun fakkeenyaaf tokkummaa qabu yoo jedhe annan dubbisa ani keessa hin jiru tokkummaan qabu yoo jedhe tokkummaa qabnaa hin qabnu isaa raayit yookiin eksi jennaa jechuudha. Raayitii yoo goone raayitiidha. Amma immoo achi keessaa 20 keessaa yoo 10 qabaanne giddu galeessa jirra jechuudha. Yoo 10 ol jenne homaa miti feeriidha. Yoo 10 gadi taane garuu qubne jirra jechuudha. So ani nan dubbisaa yoo si yees jettan qabxiin qabaa yoo sinnoo jettan eksiin godhaa jechuudha. Amala tokkoffaa amantoonni barsiisa ergamootatti qabamanii jiraatu ture jedha. Barsiisa ergamootaa ganaa hiikaasaa yoo deemne eenyuchuu danda'a. Garuu barsiisa ergamootaa yaada keessan keessatti akkasinii galitti. Barsiisa ergamootatti qabannee jiraannaa yes or no? Cubbuun qabu yes or no? Bakka ofirratti hundooftanii. Yes, sagalee waaqayyootti miti barsiisa isaanii. Hiikaasaa hin jenne jechuun yes or no? Bakka sagalee maal jedhaa amantoonni barsiisa ergamootatti qabatanii jiraatu. Tokkoffaa yes or no? Yes. Yes. Okay. Lakkoofsa lammaffaa. Tokkummaa isaanii cimsachuutti cimanii turan yookiin qabatanii turan tokkummaa qabu turan. Yes or no?
Isaan otoo hin ta'in amma ofitti geeddartanii yes or no jettu jechuudha. Lakki. No. No. Okay. Sababni isaa isa noo ta'e qofa irratti hojjenna booddee irratti. Okay, sadaffaa buddeena cabsachuutti yookiin midhaan yookiin buddeena waliin nyaatu. Wal affeeru, affeertaa waliin nyaatu mana isaanitti eenyuun qabu itti deemna gara fuulduraatti yoo waldaatti ba'ee nyaatu ta'e hin beeku itti deemna. Wajjin nyaachuu, wajjin dhuguu, wal affeeruu, wal gaabbasuu, wal waamuu, buna walii danfisuu. Yes or no? Warri Itoophiyaa dhufu. Isin warra alaa rakkoo hin qabu jechuun gaafuma ayyaanaa illee yoo ta'e. Yes or no? Gaafa ayyaanaallee yes. Yookiin tokko lamaffaa godhee yoo baate gidduu yoo ta'an. Gaafa ayyaanaallee yesidha. Anaaf yesidha godhi. Jireenyi kamii haa ilaalin ati maalumaaf jireenyi kamii haa tarii rakkoo as keessaa jiru ta'uu danda'a waan ta'eef. Yes or no? Wal affeerraa walii laannaa wajjin dhunnaa. Yes. Yeesiin ta'u amma maaliif hibettu tokkummaan hin jiru waan ta'eef yoo tokkummaan jiraate wajjin nyaatu yoo gidduu ta'e malee tokkummaan hin jiru. Nama tokko amma isaan kun sadii ta'anii kan wal bira ta'an ikkoo yoo tokko ta'anii malee inni sun halkan ka'ee morma narraa kuta'e hin ta'a wajjin. Amma tokkummaan hin jirretti immoo wajjin nyaachuu wajjin rafuu wajjin ka'uun hin jiru. Miti amma wajjin rafu hin jiru malee wal keessa jira waan ta'u. So akka kootti gimmaasha yoon qabe gaarii agin yoo isin diddan tokko guutuun qabu. Yes jedhu. Waan uummattuudha isa. Tokko lammaffaa ta'uu qaba. Tokko lammaffaa. Danda'ee gartanii? Tokko lammaffaa. Ishii irratti hojjechuu qabna yoo ta'u baata. Arfaffaa kadhata godhachuutti qabamanii jiraatan. Yes or no? Kunis tokkuma lammaffaa ta'e gaarii. Giddu yes afaan guuttanii hin jettan taanan mulluu isaa immoo hin ta'u taanan noo jenna. Yookiin immoo yoo giddu galeessa ta'e immoo. Giddu galeessa. Giddu galeessa okay irratti hojjenna jechuudha. Lakkoofsa ittaan. Alright dinqii milikinni baay'een harka ergamootaatiin godhamu jedha. Walumaa galatti baay'een isaallee yoo ta'e guutuu arganna. Giddu galeessa yoo ta'e giddu galeessa. Wanta akkanaa mul'achaa hin jiru yoo ta'e garuu yookiin immoo dinqii namni san taane immoo yoo ta'e noo jenna jechuudha. Yes or no? Yes. Yes. Okay. Deeggartanii? Yes or no yookiin giddu galeessa? Waa jedha. Giddu galeessa guutummaa guutuutti miti sun guutummaa guutuutti jedha. Kam deeggartu ishii warri yes jettan akka kennaatti hirmaadha. Yes or no? Tokko lammaffaa. Hin taane jechuudha kenna. Mana keessan dinqii baay'ee jira jechuudha. Lakkoofsa ittaan. Dinqii. Namoonni hundinuu waaqayyoon sodaatu. Namoonni hundinuu waaqayyoon sodaatu. No. 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 Kanas tokko lammaffaa akka hin jenne qaammoo. Maal jennee jenna safuudha malee. Kaan. Jiru jechuudha. Okay. Waaqayyo sodaatu hin jiru. Okay. Inni ittaanu kana mana walii wajjin idduma tokko turan. No. 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 Isa kana namni mormuu hin jiru. Mana keenya turre nuti. Okay. Inni mana hin qabne daandiirra jira malee. Amma yaadadda jiranitti. Inni ittaanu lakkoofsa ittaanu iddoo tokko turan jedha. Inni ittaanu kan isaan qaban qixxee ture. No. 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 Dubbiin waaqa qofa qixxee ture. Afurtamii kan lakkoofsa salgaffaa araddaa isaanii qabeenya isaanii gurguranii. Araddaaf qabeenya isaanii gurguranii. No. 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 Inni ittaanu akka isaan barbaachisetti isa gurgurame kan ammoo namoota firanii. No. Waan gurgurame iyyuu hin jiru. Okay. Inni ittaanu lakkoofsa kudha tokko. Okay. Guyyaa 46 jira. Yaada tokkoon mana qulqullummaatti deddeebi'anii. Yaada tokko qabu. No.
No, gaaratti jenneerra mana qulqullummaatti deddeebi'u. Yaada tokko. No. Yaada tokko dhiisaa mana qulqullummaatti deddeebi'u. Inni dhaquu hin deemnu. Inuma dadhabu. Waldaa mana. Dhaquu nama dadhabu. All right. Asitti amantoota hundumaa dhaqa. Yatti dhaqu. Amantoonni hundumtuu waldaa dhaqaa jiru waldaadhumaa jennu miti mana qulqullummaa isa kan biraa dhiisaa. Waldaa dhaqaa jiru amantoonni. Kan dhaqaa jiru. Hunda miti dhaqaa. Hunda miti taa'an tokko lammaffaa goona kaa iddoo kaatti koo hunduma jedha. Lakkoofsa kana mana hundinuu jedha. Isu? Kabaja? Walqixa nuti maan maqaan isaa tokko lammaffaa godha hin ta'a. Wayya. Warri kaan guyyaa konfiraansii qofa deemu. Yaa maal taatarree himaa sodaattan maan immoo warra waa jira. Oshi inni ittaanu. Mana isaanitti buddeena cabsatan jedha. Tokko lammaffaa goonu miti duraanis hin taane waan ta'eef gara oliitti. Wayya yaada gara oliitti tokko lammaffaa kennine waan ta'eef mana isaanitti inni jedhu kun maatii koo keessatti dhuunfaadhaan galee godhaa otoo hin ta'in isa tokkummaadhaan namni kana waldaatti goonu manatti sin goonaa akka waan jechuuti. Ta'inna? Malee ani faati manaan koo rakkoon koo manatti akka barbaanne yoo nyaanne lakkaa'amuun. Lakkoofsa 14 isatti hin gammadina jechuudha barbaadan. Okay. Gammachuu qabu. Gooftatti gammadaa isa jedhan otoo hin ta'in gammachuu qabu isaan. Yoo ta'e malee. Noodha moo yeessa moo giddu galeessa? Giddu galeessa. Namatti garaagara akka walii galaatti gaafa laal tokko lammaffaa goonu. Tokko lammaffaa goonu kenna. Okay. Too namni hundumtuu akka kee ta'e gammacha. Kolfaa deemuun jenna gammachuu qaban jedha. Eeshi lakkoofsa ta'an garaa qulqullaa'aadhaan garaa qulqullaa'aa qabu. No. 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 Karaa No boru. miti. Garaa qulqullaa'aan qabanii. Inni ta'an nyaata isaanii waliin gaanii nyaatu. No. No. Kophaa nyaatu. Ofii nyaadhe tan du'a. Ameen. Kana. Nan argatte. Inni ta'an Waaqayyoon galateeffatan yookiin waan jedhe garaa galateeffatu qaban. Tokko lammaffaa. Tokko lammaffaadha. Maashi isaanii galateeffatu. Okay. Inni ta'an ayyaana qabu yookiin saba hundumaa hundatti ayyaana argatan. Tokko lammaffaa. Otoo inni duraa sun jiraatee argatu. Amma kun eegsitee ayyaana argatu. Tokko lammaffaa godhuma maal goon? Sheemiin nama qaba tokko lammaffaa gochuun. Amantoota dhibba waldaa keessa jiran keessa ayyaana yeroo sana amantoota jechuun waldaa maal lakkaa'ama waldaa tokko taana waan hundumtuu tokkuma garaagarummaa waan jedhamu hin jiru. Dhannee boqonnaa kan irratti argina ishii duraan nu godhan sana. Garuu ammaaf akkuma keenyatti haa deebinu jenne miti reessoo akka keenyatti walakkaan gimmaashi waldaa keessa ayyaana qaba. Nama 100 keessaa nama 50 ayyaana qaba. Ishee akkanaa waliin hin ta'a garuu kutaan kun garuu kan dubbatu akka waldaatti yeroo dubbatu akka waldaatti hundaa'ume hunda isaa hunoo waan jennu. Akka waldaatti yoo jenne nun baasetti. Akka waldaatti yeroo jennu nun ulfaata waldaa ishiin jalqabde ishiin garaagarummaa guddaa qabu. Ishii namni deeggartan. Garuu
warra magaalaa buudiin galeef malee warri baadiyyaa garraa mootaa ayyaana kana qaba. Kanaaf waldaa ishii muudiin galee dhiifnee warra baadiyyaa godhannuure soo qabu jennu moo gimmaasha Muudiin galee dangala jee deemee dhufeen galaa. Tokko lammaffaa kenne. Tokko lammaffaa ta'u. qabxiin sanaa olii hin jiru yookiin sanaa gadi hin jiru waan ta'eef yookaan 0 yookiin 5 yookiin 10 waan ta'eef rakkanne qabxii tokko iddoo itti harkaa baddeetti ta'e duraan dogoggoree itti dabale ta'e qabxii 19 irra jira. Gooftaan guyyaa guyyaatti amantoota itti dabalee jedha warra fayyan. Waggaattuu dabalamuun hin cima yeroo kana. Eessi guyyaa guyyaan. Namni waldaa dhaqee nama nu baay'ee. Indoom yeroo darbe cherchii keenyatti guyyaa tokko ji'a tokko keessatti nama 10 wayii itti dabalan. Tasa akka tasa. Konferansii ammoo akkam noon? Konferansii miti. Okay, dinqiidha. So guyyaa guyyaatti namni tokko dabalama. Okay, haadhiif waldaan tokko miseensa nama 100 qabdi haa jennu akka qabatama ammaatti. Waldaan miseensa nama 100 qabdu tokko guyyaa guyyaatti nama tokko amansiifti. Qaama namni 5 amanee yoo ta'e guyyaa 5 qabaaf rakkoo hin qabu. Garuu guyyaatti namni tokko amanaa. So gimmaasha kennuun immoo yeroo kenninuure. Otoo guyyaa guyyaatti namni hundumtuu dabalamaa irra ta'e addunyaa muluunii pirotestaantii ta'eera gooftaa fudhateera jechuu dandeenya. Indoo guyyaa guyyaatti namoonni addaa keessa yaa'u. Okay. So yeroo sana guyyaatti nama meeqa tamanaayyuu tilmaaman yeroo darbe kan qo'an. 3 fa'i. 3. Yaa 3. Fakkee 3 sana guyyaa tokko tokko yoo buufne guyyaan 3 waggaa meeqa ta'a? Ittiin baay'inneetu hiriiruma isaa. Waggaan tokko 365 baay'isu eeqaa jennaani. Haa ta'u gooftaan sinaa ibsu isa kana noo jennu immoo 0 tuqaa 5 kenninu. Noo jennu dabalamaan jiran baay'ee guyyaa guyyaadha. Guyyaa guyyaan dabalamaan jiran garuu noo yoo jenne lammaffaa yenna. jechuun tuqaanuma wayiillee ta'a malee akka walii galaatti hin jiru yoo jenne maa jira hin xiqqaata malee. Okay, yaa guyyaa guyyaa hin jiru jenne malee jira garuu asitti guyyaa guyyaadhaan jira. Amantoonni itti dabalamu hin jedhu guyyaa guyyaadhaan jira. Guyyaa guyyaan immoo itti dabalamu. Guyyaa guyyaan immoo hin jiru. Mee maalumaafuu isin loogeetuma tokko lamaffaa jenna. Anillee keessaan qabu jedhee. So qabxii mee 20 keessaa san jedhu duraan 19 dheeraa ta'e ammannaan irratti deebi'ee ilaalu so 19 keessaa reetii isaan isinii qaba. Tokko lammaffaan lama. Ammas tokko lammaffaa qabna. Tokko lammaffaadha. Achumaan immoo tokko lammaffaa qabna. Okay, 3. Amma immoo tokko lammaffaa 2 qabna. 4. Ammas tokko lammaffaa lakki tokko lammaffaa miti hin da'uun. Okay, 4 tokko lammaffaa. Maayyoollee. Qabxii isaa namni tilmaama yoo jira. Tilmaama maal? 5 walakkaa yookiin 6. Okay, gooftaan sinaa ibsu naannoo 5 amma 6 gidduudha. So 20 keessaa 5 amma 6 gidduu jirra taanaan daqiiqaa 5 guutuu qabachuun nu gaafata jechuudha. So hojjetaa wangeelaa daqiiqaa 5 nu kadhata. Torbanitti dhugaa siree jira. 20 keessaa 5 fi tokko lama faana keessatti isayyuu itti daddaballeeti miti malee noormaalii miti. So jireenya wantoota noormaalii miti jechuudha bakka. Riisarchii jechuun kanuma. Jireenya wantoota noormaalii miti. So torban dhufu isa kana qo'annee hin darbine taanaan homaan qo'annu jechuudha. Jireenya wantoota noormaalii miti waan ta'eef daqiiqaa 5 kadhanna. Innaa kan daqiiqaa tokko tokko ture. Daqiiqaa 5 kadhanna. Daqiiqaa 5 kana keessatti warra as keessa jiru noormaalitti deebifna. Torban kana guutuu lakkoofsa 42 kaasee amma 47 ishii jirtu xiksii macaafa qulqulluu iddoo barbaadan itti dabaladhaati akka duraan dubbifnetti keessa deemaa ilaala. Yeroo sana namni tokkittiin sobe taanaan hin du'a bakka ammanu. Miratii waan jedhamu kun yeroo sana bara ayyaanatti garuu innaa Phexros tajaajilu bara ayyaanaa miti. Bara ayyaanatti soban taanaan garuu qaxii citotetti. Sababni isaa kwaalitii guddaa qaba kiristaanummaa jechuudha. Waan akkanatti akka salphaatti bira darbanii miti.
Yeroo sanaa wangeela dhugaan taanaan morma isaaniitu isaan irraa citaa taanaan morma isaanii irraa citaa eenyuu isaan qaban jechuudha. Dandeettii ittiin lakki jedhan lakka abboo isa sin jettan naa wayyaa dandeettii ittiin jedhan lakki lubbuu koo olfadha dandeettii isaan qaban ayyaanni waan baay'ateef jechuudha. So ulaagaawwan amma nuti keenya 20 yookiin 19 kanaan torban kana hunduu isaa of ilaalee dhufneeti yoo xiqqaate warri qo'achaa jiru jechuudha. Waaqayyo isa nu gargaarutti nu gargaara. Isa nu gargaaretti immoo akkasi. Ulaagaawwan 20 jiran kana keessaa kan yeroo ammaatti hin barbaachifne jiraachuu malu ta'a. So warra hin barbaachifne kana waan ittiin of madaalluuf hin qabnu. Garuu still kan nu barbaachisan jiru achuma keessaa warruma nu barbaachifne ta'uu danda'u malu jennee yaadnu keessaa qixa ittiin nu barbaachisuu danda'u jira jechuudha. So ulaagaawwan kana hundumaan torban kana madaalletti waaqayyo yaana nu baay'isa. Maybe torban itti naa dhufnu 10 irra geenyee dhufuu dandeenya. Achi keessaa immoo kan ammatti baay'ee rukaardii hin taane nurraan barbaachifne yoo jiraate 10 sana qabaannee ishiin hafte kan rukaardii hin taane taate kan rukaardii ta'an keessaa maybe shawwayyoo miisii goone still homaan jedhu ayyaana qabna. Jechuun guddachuu dandeenya jechuudha. Perfektii yoo ta'u dadhabne. So namoota achi irra jiran yeroo sana perfektii goonee ilaallu achirraa hammam akka fagaanne ilaalaa torban kanaaf furannu. Waaqayyo sinaa eebbisu waan isin gargaare qaba wantoota yaa'ilaa walitti qabee nuun kadhate. Daqiiqaa 2 qabna daqiiqaa 1 wayii qaba. Waan isin gargaare qaba. Baay'ee nu gargaare dhugaa. Madaaluudhaaf jireenya keenya madaaluudhaaf dubbii kana keessatti nuti maal fakkaannaa? Dubbii kana keessaa kam cabsine kamimmoo jirra oolchaa jirra? Akka walii galaatti immoo waldaan kiristaanaa yeroo kana maalirra jirti kan jedhu irraa baranneerra sirriitti nu gargaareera gargaaramneerra jechuu barbaade. Wanta haaraan argattan maal ture namni waan haaraa argate tokkitti hirphataan nu gargaara. So waan isin gargaara keessaa tokkitti waan haaraa tarii diqqisiitti jedhe jechuudha. Yookiin otoo haasofnu yookiin yaadum keessan otoo dubbistanu waan akkasii. Nun argate tokkitti yoo jiraate. Kanan argatte keessaa egaa wantoonni gizee duraanii sana kanatti jaalalaan walii wajjiniin jiraatu otoo bara keenya kanas akkas ta'e hawween. Okay, so jireenya namoota isaan sanaa ilaallee otoo bara keenya akkana ta'e hawweedheeni. Okay. Isin immoo hundi keessan kallattii garaagaraatiin akkaataa biraa kan hubattan beennaa garuu daqiiqaa keenya wajjin deemaa fi gaafii dhumaa. Namni soluushinii amma jira miti qabxiin 20 jira. Namoonni torban kana irratti fudhannee hojjenna. Nama irratti fudhadhee hojjedha. Isaan ittiin raayitii ta'e rakkoon qabu. Ofii dabarseera. X irratti ta'e as keessaa qabadheera. X isaan irratti ta'e isaan irratti dhaqeen laalaa na barbaachisaa? Na barbaachisu bakka X yoon ta'e rakkoon qabu. Na barbaachisaa? Soomaa afaan X ta'e kana kanan dhabe. Isa sana maalan godha? Akkasin godhaa jechuudha. Mucaa tokko dhiyoo kana mucaa qulqulluu wajjin qo'annaa iyyuu qabxiin utumaa waan tokkollee yaada keessaa hin qabne wayiitu natti dhagahame dhuma irratti otoo akka itti rifileekshinii isaa walii kenninu. Maali jennaan waa'ee seexanaa qo'achaa turre. Maal jennaan seexanni jedhe ani yoo matti keessa deddeebiin natti taasaa jira inni akka taasisu seexanni suni namoota tokkummaa isaa diiguudhaaf namni akka tokkummaa hin godhanne godhaa jedhe garuu ofii isaa immoo tokkummaa qabaa jedhe anamma seexanni tokkummaa qabaachisaa takka yaada koo keessa dhufee hin beeku anatu qofaachisa garuu nama gini tokkummaa seexanni qabu takka yaada koo keessa mucichi garuu maal jee seexanni tokkummaa qaba. Gin namoonni immoo akka tokkummaa hin qabne godhaa. Tokkummaa waan qabuuf mootummaan isaa akka diigamu gonkumaan barbaadu. Sababii kanaatiif seexanni seexana hin baasu. Isa jedhu irrattidha jechuudha kan nuti kaafne. Argitanii akkas erga ta'ee nuti warri kiristaanotaa maaliif guyyaa guyyaa wal lolaa oolla. Kan nuti hundumtuu hojjechaa jirru mootummaa waaqayyooti. So mootummaa waaqayyoo immoo mootummaa tokkummaa yeroo hundumaatti lallabamu waan ta'eef seexanni nama tokkummaa jennee waa'ee seexanaa kan lallabnu hin jiru. Gin tokkummaa qaba. Mootummaa waaqayyoo immoo tokkummaa jedhamee guyyaa mul'utti lallabama garuu tokkummaa hin qabnu maaliif tokkummaa keenya maaliif diigama yookiin nuti mataan keenya maa walirratti kaana seexannoo seexana hin baasu nuti hafuura qulqulluu ofirraa qabna maaliif walirratti kaanaa isa irratti kaasee jechuudha. Otuma jennu daqiiqaa 15 booddeetti haftaniif ta'u waan ta'eef daqiiqaa 15 qabna yaaddeedha. So gooftaan sinaa eebbisu. Kanaaf amma daqiiqaa 5 keessatti kan nuti mari'annu hojjetaa wangeelaa daqiiqaa 5 nu kadhatu dhuma irratti daqiiqaa 5 keessatti kan nuti mari'annu wantoota eegsii taane amma yaada keessan keessatti kan dhufaa jiru rakkoon kan dhufaa jiru. Kan dhufaa jiru sana maal goona soluushinii isaa maal kan nu barbaachisu garuu dirqama gochuu kan qabnu garuu kan gochuu dadhabne eegsii kan taane qabxiiwwan maybe yoo xiqqaate 5 amma 10 ta'u.
qabxiiwwan sana nuti warra jirru qofti waa'ee nama kan biraa yaadina nuti warra jirru qofti maal haa goonu nuti waldaadha namni shanan kun namni as jiru. Ifama wanti nannaan galle wantoonni nama tarreessine kun akka nama dhuunfatitti moo akka waldaatitti? Akka lachuutti. Amma Okay. ati eeksii kan itti taate ilaala. Anama waldaa keessatti eeksii kanan ta'u jira. Dhuunfatti immoo kan hin taane raayitii yookiin tokko lammaffaa ta'u jira. Kanaaf waldaa keessatti hin taane taanaan kan qo'achaa jiru waldaa keessattidha waan ta'eef fakkeenyaaf nama waldaa hin qabdan taanaan hin qabdan rakkoo waldaa qabdu taanaan akka waldaa kootti kwaalifaayi hin taane taanaan kwaalifaayi hin taanedha zeeroodha. Amma kan waldaa qo'achaa jirra. Garuu akka dhuunfattis yoo ta'e rakkoo hin qabu. Irra caalaa jireenyi kan dhuunfate waan ta'eef akka dhuunfattan kwaalifaayi kan hin taane lakkoofsi lammaffaarra jira. Lakkoofsa 6ffaa, 7ffaa, 8ffaa, 9ffaa, 10ffaa, 11ffaa muluu isaan hin taane 15ffaan hin taane akkuma walii galaatti. So isaan akkanaa kana walumaa gala amma kun hin taanedha malee tokko tokko maqaa isaa dhahee isiniin jechaa hin jiru. Waan hin taane kana ta'u akkamitti dandeenya amma gara fuulduraatti? Isa jedhudha namoonni isiniin yaadisaa dhufe. Okay. Eebbifamaa tarii akkuma keessa gantaa wayii isin qabnaa haa ta'u itti dabalannee dura tokko walakkaan kan eegallu sababa wannaanii tokko kaasee hanga lamaatti qabnuuf dhiibne kanaaf asii xumurree kan rakkoo qabu. Walumaa galatti yaadni furmaataati jedhanii lafa kaa'u gabaabsee ofiitii jalqaba namni tokko dhuunfaa irratti ofii isaa irratti yoo hojjete anis dhuunfaa koo irratti yoo hojjedhe hojjetaa wangeelaas akkas yoo ta'e boruun dhuunfaa isaa irratti yoo hojjete fakkeenyaaf nuti sadan dhuunfaa keenya irratti hojjenne irra taanaan karaa biraa maal hojjenne irra tokkummaa wayii finne irra jechuudha. Maaliif ani dhuunfaa koo irratti hojjedhaa yaada kadhataan qabaadhaa yaada afura qulqulluun qabaadhaa yaada wangeelaan qabaadha. Innis akkasi nu sadan yaada wangeelaa dhuunfaan qabaanne jennaan gaafa walitti dhufnes maal taana yaada tokkummaa qabaanna jechuudha. Kanaaf furmaanni isaa ni jalqabaa ofirratti hojjechuu. Namni kamiyyuu ofirratti hojjete isa booda furmaata tokkummaadhaan furmaata fiduu hin danda'a. Amma jireenya amantootaa sana keessaa maal hubannaa dhuunfaan isaanii hundi isaanii nama wangeelaan yookiin afura qulqulluutiin hojjetamedha. Isaan keessaa namni hin hojjetamne kun akka Anaaniyaas fa'itti keessaa du'aan ba'a jechuudha. Yaada biraa kan qabu. Warri hafan sunoo yaada tokkummaa qabu yaadni isaanii hunda isaanii irratti walii galeera. Kanaaf furmaata jedhee kanan yaadu jalqaba dhuunfaa ofii irratti hojjetu dhuunfaa ofiitiin erga waa mirkaneeffatanii booda immoo tokkummaadhaan waa hojjechuun hin danda'amu. Kanaaf nuti dhuunfaa keenya irratti akka waliigalaatti macaafni kun maal jedha? Amma yeroo mana barumsaatti barannu baayoloojii yookiin keemistirii fiiziksii gaafa barannu achuma teenyaa haasofnee nu galuu baatee yookiin waan ta'e yeroodhaaf qormaataaf jala darbuudhaaf waan ta'e dubbifnee jala dabarra. Macaafni immoo macaafaa jireenyadhaa waan ta'e itti fakkeessinee akkas goona jennee bira darbuu hin dandeenyu. Irratti hojjechuudha. Irratti hojjennaan hin jiraannaa. Irratti hin hojjenne taanaan hin jiraannu beekamaadha. Kanaaf dhimmi macaafa qo'achuu nu barbaachiseefiyyuu macaafni kun xiskiin kun jireenya keenya godhuu irratti hojjechuu qaba. Jireenya hafuura keenya irratti hojjechuu qaba. Erga jireenya keenya irratti hojjete immoo nummoo wanta jijjiiruu dandeenya. Waldaa wayii yookiin garee wayii jijjiiruu dandeenya. Yoo xiqqaate maatii keenya illee jijjiiruu dandeenya dubbii kanaan jechuudha. Kanaaf inni jalqabaa dhuunfaa keenya irratti mataa keenya irratti hojjechuu isa booda immoo tokkummaa ijaaru akka macaafni kun jedhu ittiin jedhaan. Carraa dabalataa nama biraatiin kennu. Wanta sana ibsu. Akkasiin sagantaa qabdan hin beekne.